Abiyyi Ahmad, Shimallis Abdiisaa, Lammaa Magarsaa fi Jaalmarroo bakka tokkotti. Maaloo ergaa kanaa karaa nama waaqayyoo tokko karaa keessaa natti argamee kanaaf daraa keessaan akka qoosaatti hin ilaalinaa ani bu'aan dubbise. Adoolessa 9/11/2016 ergamaan waaqayyoo tokko edda galgalaa halkan naannoo sa'a 8tti mul'ataan gara koo dhufee na fuudhee gara samiitti ol ba'e. Buufata xiyyaaraa wayii keessa gaafa galluu ija kee banii ilaalii naan jedhe. Akka xiyyaara wayii kana fakkaatan tarree galanii jiru. Maqaa naannolee biyya keenyaaf godinoota irratti barreeffamee jira. Isa keessaa tokko Wallaggaa jedha. Xiyyaara sana keessaa seenee battalatti Wallagga magaalaa Naqamtee geenyee istaadiyeemii Wallaggaa uummanni guutee irra bahee jira. Maal kun jedheen ergamaa na waliin jiru gaafadhee cidha guddaatu jira har'aa naan jedhe. Ergamaan waaqayyoo sun. Anis cidha maalii cidha eenyu jedhee gaafadhe. Cidha araaraa naan jedhe. Otuma kana haasofnuu xiyyaarri keenya samii irraa gadi bu'ee bu'aa istaadiyeemii Wallaggaa irra qubate. Anis naasuu guddaa keessa seeneen ergamaa kana gaafadhe. Innis akkas naan jedhe. Gara waltajjii sanaa bahii maal akka ta'uuf jedhu ilaalii naan jedhe. Anis fiigee gara waltajjii sanaa gaafa bahuu namoota amanuu hin dandeenye arge. Raajii Masarrat, Abiyyi Ahmad, Shimallis Abdiisaa fi Jaalmarroo itti siqeen waan ta'uuf jedhu ilaaluutti ga'e. Raajii Masarrattis bakka taa'umsa isaanii irraa ka'uun bishaan qulqulluu fidanii Jaalmarroo, Shimallis Abdiisaa, Abiyyi Ahmad harka dhiqachiisuutti ka'an. Jarri kun gaafa harka dhiqatan dhugaatuu irraa ba'aa ture. Dhiigatu irraa ba'aa ture. Dhiiga ho'aa foolii raqa dhaqa jedhu wayii ture. Raajii Maseen yeroo dheeraaf jara kana harka dhiqachiisaa otoo jiranii turiin dhiigaa jara sana sadeen irraa bahaa ture suuta qulqulluu ta'aa dhufe. Fuulli Raajii Masees baay'ee ifaa deeme gammachuun guutame. Fooxaa adii qulqulluu fidaniis harka isaanii itti qoorsanii jarri sadan kun fuulli isaanii ifaadha. Gammachuu guddaa irraa mul'ata ture. Xiqqoo turuun Abiyyi, Shimee, Marroon lafatti jilbeenfatanii waadaa seenanii utuma bu'anii Raajii Maseenis isaan waliin jilbeenfatee isaan hammatee boo'ee imimmaan isaa keessaa yaa'e. Sadan ol ka'anii wal hammatanii sabni hundumtuu ililleen fooricaan iyyaan guutamanii namoota dhuunfaa ani beekuu jibbaaf lola guddaa qaban illee saba keessa gaafa wal hammatanii arge. Taayiltoota baay'ee waliif boolla qotan illee gaafa wal hammatanii arge. Ergamaan kunis akkas naan jedhe. Kottu amma gara dhuftee itti deebi'ii naan jedhe. Xiyyaara duraa ittiin dhufnee keessa gaafa seennu xiyyaarri duraan lamaan keenya qofaa keessa turree amma namoota siyaasaa keessa jiraniin guutamee jira. Kabajamoo Lammaa Magarsaa kaapiteenii xiyyaaraa kanaa ta'uun bakka baraliisaan taa'u jira. Marroo fi Shimeen saayinaa tokko irraa nyaata nyaatu. Abichuun harka Marroo irraa gurshachaa jira. Waan argaa jiru amanuu dadhabeen baay'ee gammade. Ergamaan waaqayyoo sunis akkas naan jedhe. Waaqayyo saba koo gidduutti araaraaf jaalala akkasii nan fidaa. Dirreen guddaa Wallaggaa moo dirreetti warri wal ari'achaa jiran itti wal arganiitti araaramanidha naan jedheera waaqayyoo jedhe. Naasuu guddaan gaafa dammaqee bakka ciisicha koo fi uffatni halkanii koo dafqaan guutameen arge. Baay'een nahee ka'een imimmaan guddaa kadhadhe. Waaqayyoos sagaleedhaan gara koo dhufee mucaa koo guyyaa gammachuu kanaa hanga argitutti of dhoksii gad of deebisii kadhadhu. Guyyaa kanaa akka ati hin argineef diinni guyyaa du'a keef boolla waan qotuuf of eeggadhu of dhoksii naan jedhe. Kanaaf yaa saba lanaa gaafa ergaa koo kanaa maxxanstan yookaan namootatti himtan suuraa koo hin fayyadaminaa. Siniin jedha Waaqayyo. Bara kee haa eebbisu. Namoota guyyaa eebbaa kana hirmaatan keessaa ati tokko waan taateef ergaa kanaa amantiin siif qoodeera. Anis eebbifamii mucaa koo jedha. Dhibamee waggaa 2 sirra kan ture Daagim Mokonnin sirba dhaabuu isaa himee jira. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti dhalatee guddatee ijoollummaa irraa jaala sirbaatiin qabame aartisti Daagim Mokonnin jaallattoonni isaa maqaa Masoo Kilolee jedhuun waamu. Kunis sagaleen isaa bareedaa ta'uu isaa ibsuufidha. Ijoollummaatti sirba nan jaalladhan ture. Hawwisoo keessa hirmaachaan ture. Sirba raadiyoo irraa dhageenya ture. Warra hangafootaa akka Zarihuun Wadaajoo Filfinash Qannoo jalatti guddannee jedha. Sirba isaa jalqabaa Agadaa Birraa jedhuun kan beekame weellisaan kun sirboota dhuunfaa fi weellistoota biroo waliin hojjetee dabalatee walloowwan
weelluuwwan 50 ta'an sirbuu dubbate. Dhiibbaa siyaasaa bara wayyaanee keessa tureen biyyaa baqachuun kan himu Daagim yeroo weellisaa Eebbisaa Addunyaa ajjeefamuu namootatti dhiyoo turan keessaa tokko akka tures yaadata. Eebbisaa sirba waliin hojjenna ture. Hojiidhuma irratti walitti dhufna malee hariiroo cimaa ta'e miti kan qabnu. Nuti lachuu naannoo Shiroo Meedaa kana jiran. Gaafa ajjeefamee kaleessuma isaa mana koo dhufee ture. Ganama sanaa buna danfifachaan ture ani. Waliin haasofnee adda baane. Bariisaa ganama safarri kun jeeqamee waan hundi dhaabbateera. Booda akka ajjeefame dhaga'ee jedha. Eebbisaan erga ajjeefamee reeffi isaa hospitaala Miniilikaa geeffamee ture kan himu Daagim nama Shaambal jedhamuu fi gaazexeesstuu tokko waliin jalqaba dhaqanii kan achitti argan isaan ta'uu hima. Nu sadantu jalqaba achi gahee reeffa isaa arge. Namni Shaambal jedhamu kun isatu saanduqa reeffaayyuu bitee reeffi akka geeffamu godhe. Ergasiyaanis biyya baqachuuf dirqame jechuun waan keessaa darbee yaadata. Artiist Daagim Mokonnin. Gargaarsa namoota dhuunfaa nageenya isaatiif quuqamaniin biyyaa baafamuun Ameerikaa akka galee kan himu Daagim goota dheeraafis jireenya isaa achuma taasifate. Biyya alaatti hojii muuziqaa qofaa hojjechuun jiraachuun ulfaataa akka ta'eef muuziqaa waggoota hedduudhaaf hojii muuziqaa cinatti jiru ittiin jiraatu hojjechaa turuu ni hima. Hojii hojjechuun jira, maatii horachuu, ijoollee guddisuu, barsiisuun jira. Sanaaf jecha muuziqaa akka duraatti hojjechaa hin turre jedha. Qoqqoodamni ilaalchi siyaasaa hawaasa diyaaspooraa biyya alaa keessa jiran biratti mul'atus amalee hojii kan namatti hin horree akka tures ni kaasa. Daagim Mokonnin yeroo weerarri dhibee koronaa mudate keessa ture rakkoo fayyaa cimaaf saaxilamee turullee waan inni keessa darbee namuu akka quba hin qabne hima. Akka artiist tokkoo akka nama uummata isaatiif gaara ba'ee bu'ee tokkotti waan keessa ture namni baay'een nageenya. Yeroo koronaan baduuf jedhu gara dhumaatti dhibee onneetu na mudate. Waggoota 2 siree irratti afeen ciisaa ture. Namni waa'ee koo dubbates hin turre. Uummanni Oromoos quba na hin qabu ture. Waan sun naaf hin galle. Rakkoon yeroos keessa darbe hamaadhaa jedha. Yeroo namni hundi na dagatee turetti waaqa qofaatu cinaa koo ture kan jedhu Daagim amma fayyaa haala fooyya'aa irra jiraachuus dubbata. Rakkoo fayyaa isaa mudateen kanaan booda addunyaa sirbaa guutummaatti dhiisuun gara amantaatti kan akka fuulleffate dubbataa jira. Muuziqaa dhaabeera. Namni dirqama lammummaa isaa ba'e jedhee booda gara mataa isaatti deebi'a. Anis gara lubbuu kiyyaa gara gooftaa Yesuus Kiristoositti deebi'e. Yeroon dhukkubsachaa turettis isa qofaatu na gargaaree jedha. Barnoota amantaa barachaa turee xumuruunis tibbanaa sirna cuuphaa akka raawwate dubbata. Ammaan booda umurii hafetti hojii hafuuraaf faarfannaawwan hojjechuu irratti qofaa akka fuulleffatu BBC'tti himee jira.